Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soomanni kun baanaan bakka nuti ajaan teenya baate bakka maali bakka ta'e beekta soomana kana jechuudha. Salaata salaannaan soomanna galgala kaanee salaata halkan ni salaannaa gaafa salaata salaannu waan nu cinqaa hundaa'u galmeessinee takkaa ishiitiin galmee rabbitti waan kainuuf gaafa soomanni bee ajaan teenya martinuu baate aga soomanni ba'utti obsaan teenya rabbitti kannu galmee takkaan bakka gama isatti inni fuudhee laalee jalaa waraqaa xaafaa chaabbaa itti godha chaabbaan kalma namaa qallaalidha khaysaa ammoo takka chaabbaa itti goonaan dogoggora qabaan jiru gaa khisaara dhalaa inni badaan isala khanamaatii miti badaan karabbiiti isa of eeggadhu asirratti adamma bakka maaliifi khanamaatti dogoggora talaatu barreeffamaa irra deebi'anii sirreeffama karabbiidhaoo in sirreeffamuu chaabbaan takka itti godhame ol kanname kana naa qabadhu bakkaatamma soomana kana keessa wallaalla walii gattateenye